maqaan kiyyataa Iyyoob Dirmamuu Beetiin jedhama. Ardaa Duudee Elaatirraa yaa'anaa mittaa magaalaa Calanqoo. Achirraa diniinnetiin namni 11 baadiyyaa nan dhufee ati Hargeysa turtee dhufte adda bilisummaa Oromoo deeggartee jechuun achirraa na qabanii na fuudhanii direedhaa ijana hidhanii mana hidhaa keessaa na geessa yeroo saniif hin beekne achi torbee takka bulee mana hidhaa sanirraa gara maakalaa inni dabarsan. Maakalaa sanitti miidhaan addaa mana dukkanaa keessa turuun yeroo baay'ee halkan namni sutuma qofasee dhufa jechuudha. Kanarraa ragaa sobaa nu dhiyeeffatanii ragaa sobaa san kijibsiifnee eegas booda ragaa nu dhabuudhaan achirraa baane jechuudha. Kanarratti miidhaan dararaa hedduutu nurra gahaa ture. Halkanii fi guyyaa osoo dhaabbannu jechuudha. Osoo nuti manu adda bilisummaa Oromoo keessatti abaluu ni beektaa jechuudha. Dararaa meeqantam nurraan gahaa ture. Kanarratti hin beeknu enneeni achi booda Hargeysa maaliif dhayitee jedhan jechuudha. Hargeysa dalagataaf hin dhaqe malee waan biraa takkaaf hin dhayine yeeni akkasitti ragaa sababa ragaan adda bu'iitiin na gallakkisan jechuudha. Yeroo hamtuu keessa ulee jiraatti yeroo san ija torbaanitti yeroo tokko aduun nu baasanii ijji yeroo saniif akka miidhamtuu jettee yeroo saniif eegaan biyya akkuma dhaqee deemte. Tumisu mana hidhaa keessatti isaabarraa waan kana jedhanii himan hin qabdu. Si jijjiiramanii si dhufuu si jijjiiramanii si dhufuu naaf lama ganama naaf lamaan naa dhiyaata qorannaaf. Lamaanuu tara na qoratu kaan akkana qoratu osoo laaqanni yeroo itti geesse kaan na qorata kaan deemee laaqana nyaata kaan dhufee ammas na qorata kaan deemee laaqana nyaata. Hojii ijaaramtee adda bilisummaa Oromoo deeggaraa turte himii jechuun natuman jechuun natuman. Guyyaa dheeraa guutuu osoo natumaniitiin akka nama gaggabee jigee bishaan sammuu irratti fi qomarra naqanii hanqana dadhabanii isaanuu rifatanii maal ta'anii waan argatu oriyan takka gee eegana dhufanii harka gamaa gama qabanii ol kaasan jechuudha. Sa'a 12 irraa eegalee hanqa sa'a galgala irraa sa'a 12tti. Eegas booda osanii bakka qorannaa naaf lamarraa tokko deebite jechuudha. Karaan haalli achi keessaa suuqannee isaadha. Kanumaafuu nuti mirga keenya falmachuuf cimnee qabsoo teenya galmaan ga'uu qabna. Namuma miidhameetu qabsoo mi'aa beekaa jechuudhaan jedhan gama qajetti. Haa ta'u uummanni Oromoo yoo jabaatee qabsaa'ee diina isaa dhuunfata. Kanaaf qabsaa'onni Oromoo kanarra hedduu miidhamees tuulaa jira. Achi buuteen dhabamtees tuulaa jira. Kan magaalaa Hargeysaatti dhabamsiisanis tuulaa jira jechuudha. Ilaan qachitti. Kanaaf manni hidhaa kan akka Harargee baatutti manni hidhaa tokkollee hin fattashamne. Kanaaf manni hidhaa Harargee baa kun akka hin fattashamne. Jalqaba ani bakka itti hidhamaa ture. Bakka itti hidhamee maqaa hidduu maqaa jedhame. Maqaan koo Muhammad Ahmed Nuuriyyuu Beetiin jedhama. Iddoon dhaloota kiyyaa Ardaa Caffee Raamis. Anaa meeqta Ardaa Caffee Raamis. Rakkoon irra geessee waa'ee Oromummaatiif jecha wanni irra geesse rakkoonis bakka itti hidhamaa ture. Finfinnee mooraa waraanaa keessatti hidhame jechuudha. Eessaas qaban? Bakki irraa na qaban asirraa na qaban. Calanqoorra? Asirraa na qabanii mooraa waraanaa keessatti hidhanii turanii. Mooraa waraanaa san keessatti yeroo dheeraaf baajjiya sadiif na hidhaniiti rakkoon cimaan irra ga'e tuminsa. Kolfee bakka jaamtu na hidhan. Kolfee keessatti na hidhanii achirraa badee biyya Somaalilaand jaamtu dhaqee jechuudha bara 1997. Bara filannoo sana as keessatti maas
rakkoon irra geessee na barbaaduudhaan gara Somaalilaandiidhaa dhaquudhaan waggaa 14 biyya Somaalilaandii na keessan ture jechuudha. Achittis midhaan nurra gahaa ture, midhaan gurguddaan nurra gahaa ture. Obboleeyyan keenya kan wajjin jirru kan warra qabsoo keessa wajjin turre jechuudha. Isaan sanis nu biraa qabuudhaan halkan isin asitti adda bilisummaa Oromoo wajjin qunnamtii qabdanii warra asitti maadhee geessee nama jaaree biyyatti ol ergee waan rakkoo mootummaa irra geessisuudhaaf sosso'aa jiru isin jechuudhaan rakkoo gurguddaa irra geessan jechuudha. Namoota hedduu nu biraa achirraas qabanii gara Sheel Ogaadenitti guuraa turan jechuudha. Namoota baay'eetu nu biraa kan qabame jiran achi Sheel Ogaaden keessa jechuudha. Iddoo tani jiranii hin beeknu keessa godina Harargee ba'an keessa nama hedduudhaatu miidhaan irra geessee ture. Namoonni kunillee fuulduraaf gartee akka nuuf barbaadamanii gartee mana hidhaa keessatti illee eessatti akka argaman mootummaa TPLF achi keessaa guuramanii jechuudha. Achirraas baanee gara Puntland bakka jedhamtu karaarra deemaadhaa jechuudha. Midhaan achirratti nutti hammaannaan gara Puntland bakka jedhamtutti Bosaasoo magaalaa jedhamtu. Achi keessatti rakkoon cimaan nurra ga'ee achirraa deemnee gara kana dhufne jechuun tana dhiyoo tana as dhufeenis kanaafuu namoonni gartee nu biraa fakkaataan keenya kan nu biraa qabanis akka nu barbaadamaniin dhaamsa kiyya dabarsuu barbaadan. Maqaan dhibee kana hojjetu? Warra akka Abdii Diimaadhaa fa'a. Warra akka Abdii Diimaadhaa dhiissee warra jaaman namoota hedduudhaan nu biraa qabaman jechuudha. Isaan sun maqaadhaa akka nu barbaadaman barbaada. Dhaamsa kiyya kana kan inni asirratti qabu jechuudha. Rakkoon irra geessinaan illee qaama kiyyaa miidhaadhaaf amma fayyeetaan jira jechuudha. Qeerroo Oromootiin galanni Rabbi haa ga'u. Kanaafuu miidiyaan jala deemee bakka kana hunda hordofee rakkoo nurra geesse kana xiinxalee sirriitti ifatti baasee akka gartee yoo jiraatanis jiruu isaanii yookaan hin jiraanne ta'e duudhaan akkasitti ifa nuu baasuun barbaada. Gaafa kaan dirruma mana quraanaa gamanaa tanatti nu yaamanii warra Calanqoo cufa abaaraa jaan abaa'u mee wallaahi ani immoo abaa'uunis ilma kiyya jallaas diriiraas anaa dhalee yaammadheetiin gorfadhee guyyaa tokko yaa Rabbi nu keessa deebisii jee kadhadha malee abadan hin abaaru jeetiin didee edan alibaay kutee otoo jaan Rabbiin ammoo kunoo isin keessa na hambise. Kana cufa dabarsineeti as geenne waa tabaan hin dhufne hadaraa isinis amaanaa tana irraa fuutanii bikkaan geessanii nullee bikka dulloomnatti gartee nu xooruun isin qabdi yaalmaan koo. Oromiyaan haa jiraattu haala liftuu ammallee egaa bikka gartee namni ga'ee san bira kunnee guyyaa tokko akka gammannuu Rabbi nu haa godhu. Hamataadhaan seenee keessatti gartee dhiqatu birka akkasii Rabbi nu haa godhu. Isin hin dheeraddu alla magana isin. Maqaan kiyya Ibrahim Amine Muummeetiin jedhama. Jiraata Araddaa Taa'ooti. As keessatti saba lamaatu jira. Sabni lamaan jiru Somaalee fi Oromoodha. Sabni Somaalee fi Oromoo kun ammoo bara dheeraa osoo hojii jiraachaa turanii amata sadeen dabran kana keessatti siyaasawwan garaagaraa as keessa seenanii isaan tooftaa lafa bal'ifannaatiin uummata keenya fi qabeenya isaaniirraa buqqaasaa turan. Kanarraa kan ka'e bara dabre mana akka maayibaas kanatti mana 1,163 gubanii barbadeessanii qabeenya hedduu mancaasanii lubbuu namaa hedduu nurraa balleessan jechuudha. Kana wajjin wal qabatee akka aanaa keenyatti
nuti qeeroo giddu galeessa godhannee uummata keenya qabu kana deebisnee dhaabnaa lafa tana Somaaleef gadi lakkisnu handhuura Oromiyaa keessa irra waan ta'eef sababa humna isaan dura godhatanii sababa meeshaa waraanaa isaan qabaniif gadi lakkifnu biyya tana jennee kaka'umsa godhannee uummata keenya irra deemnee maatii mana citaa keessa jirtu keessa irra deemnee manneen amantii manneen barnoota garaagaraa keessa deemnee zingoo sassaabuudhaan qarshii takka qarshii lama waliin buusuudhaan deeggarsa lammiidhaaf jiru akka Oromiyaatti lammiidhaaf kan jiru kana waan barannee ifi uummata keenya dhaabne jechuudha. Haawwan keenya abbootiin keenya namni hundi asirra gallee yoo xiqqaate mana 150 ka'a gartan kana ijaarree jirra jechuudha. Kana wajji wal qabatee marsaa tokkoffaadha kun 150 marsaa tokkoffaadha. Marsaa lammaffaa manneen guutuutti ijaarree kan karoorfannee jiru ta'uu isaa. Saba lama jiraata jechuudha. Saba lamaan lafti tun Oromiyaati moo Somaaleeti? Oromiyaadha tun handhuura Oromiyaati walqixa handhuura Oromiyaati. Sabni kun duraan as qubatanii jiran sabni Somaalee as qubatanii akkasii jiraachaa Oromoo waliin waan turaniif kaka'umsa isaan kaasee hin beenu kan uummata Oromoo lafaa kaanii barbadeessaa manneen gubaa nama ajjeesaa dhukaasa bananii baqatiinsa guddaa asirratti gaggeessaa turan jirra. Nama biraa Oromiyaa kan jira. Abduu Muhammadin Jama itti gaafatamaa qeeroo maayibaasa kanaati. Lammii buqqaate kana deebisnee ijaaruu irratti horee qeeroodhaa uumneeti. Maayibaasota jiru hundarratti hirmaannaa gaafannee akkasitti uummata keenyarraa waan jiru walitti sassaabnee uummata kana mana citaatii bakka kanarra ture. Citaan sun gubatee lubbuun namoota baay'eedha asirratti dhabame. Deebisnee uummatuma keenya kan mana citaa keessa jirurraa maallaqa waan qaban horii isaanii re'ee isaanii gurgursiifneet wanta kana rasaasa dhukkaaf nu qabnu waan ta'eef rasaasni keenya mana kanaa jennee lafa isaan babal'ifannaadhaaf gubanni nu dhabamsiisan san deebisnee dhaabne bakka kanatti. Isaan yeroo gubanii dhabamsiisan san bakka kanarraa akka nuti baqannee yookaan aanota birootti godaannu barbaadanii nuti godaanna san Oromiyaarraa kaanee Oromiyaatti hin baqannu waan jiruun deebisnee dhaabne ammallee kaafanii dhabamne jennee jechuudha. Dhaamsi qabannu kana. Naannoon kun daangaatti ni dhiyaata akkamitti as? Ni dhiyaatu walakkaa Oromiyaadhaati. Handhuura Oromiyaadha. Tole qeeroo fayyaa ulfaadhaa wanni isin gootan waan sirriiti. Kunis yeroo dabre keessatti aanaa hawwii guddinaa lafa seena qabeetti daawwataa jirutti jillee adda bilisummaa Oromoo dhufee naannoo Somaalonni yeroo dabre mana 300 ol qabeenya guutuu wajjin osoo namni huccuu uffatullee keessaa fudhatiin itti gubee Oromoota irraa baqachiise daawwannuu fi akkasuma immoo qeeroon naannoo kanaa uummata kana dandamachiisuudhaaf lafa handhuuraa Oromoo kana alatti godhuudhaaf yeroo gartee ibsa gahaa nuuf kennanii jiranii. Kanaaf kanumaa wajjin nutis qeeroodhaan fayyaataa jajjabaadhaa waanuma godhuu qabdan godhaa jirtanii ulfaadhaa itti fufaa isinin jennaa jechuudha. Hawaasni naannoo kanaatis waan isinirra ga'e hin beektu. Somaaleef Oromoon baraa dheeraadhaaf naannoo kana isaanis waliin jiraataa turanii. Nagaa wajji jiraataa turanii. Haa ta'u immoo diinni dantaa isaatii fi aangoo harkaa buute deeffachuudhaaf saba kana lamaan walitti kaasee kan wal dhoosisaatii fi wal ficcisiisaa ture jechuudha. Kanaaf uummanni Somaalee handhuura Oromiyaa keessa jiru uummanni araddaa takka hin caalle yeroo uummata naannoo isaa jiru meeshaa diinni harka halkaniif guyyaa itti hidhuun uummata Oromoo kan naannoo isaa guutuu marse kana of abdii humna ittisa mootummaa Itoophiyaatiin mana 300 gubee jechuudha. Kun gartee waan nama qaanfachiisuu fi ajaa'ibsiisu tokko. Haa ta'u maraafuu bagarraa antanii bagarraa haftanii baga jiraattanii jajjabaadhaa isin jennaa nutis isin maddii jirra. Yoo kaleessallee kophaa turtan yoo kaleessallee halkan wal harkaa turre ammarraa kaanee guyyaa wal agarraa jajjabaadhaa ulfaadhaa waan gaarii jirtanii fayyaataa isin jennaa. Gaafii tokko isin gaafachuu barbaanne nuti adda bilisummaa Oromoodhaa kana abbootiin keenyallee osoo dheebotuu fi akaakootni keenyallee osoo dheebotuu fi osoo guyyaa tokkollee fuula gammachuutiin fuula dura waliin dhaabbatin hedduun karaa akhiraa galanii turan. Nuti har'a gammachuun akka har'aan tanaa waan nu deebullee nutti fakkaatu. Sila akka yaada keenya magaalaa sanitti haalli sun nu mijoone. Magaalaa teenya ta'e ibsaadhaa tanarratti haala tasgabbii qabu tokkoon isin jaalala isinii qabnu isinii kenninee isinirraa fudhanna jenneeti nuti kaayyoo nuti qabnu. Sila halkan tokkoof qabdanii nu bultanii haalaan gaarii.
gaariidha kun yaada gaariidha. Nutis akkasumatti isin dheebonnee jira. Bal'aa walii bocuun immoo waliin agartuu jette Oromoon. Kanaaf ammoo silaa bullee hedduutti tola ammoo sagantaa biraa boru calanqotti qabna. Yoo as bullee gartee asirraa deemnee bakka san dhaquun isinitti ulfaata. Akkuma isin jenne walii naannoo kanatti deebinee waajjira ibsaadhattis hawwii guddinaattis bannee waliin halkaniif guyyaa walirra deemnee wal daawwanna waan ta'eef guyyaa har'aa nuti osoo isin bira bullee nutti tola. No folcha nu gadhiisaa ijarraa nu hambisaa isin jenna. Nuti osoo haalli nu mijaa'in akka malatti Nuti adda bilisummaa Oromootiif abbaan keenya. lubbuullee ni kanina lafa teenyallee ni kanina nuti Amma yeroo gabaabaa keessatti- jaalala isinii qabnu ibsuu hin dandeenyu. Wal qunnamtii isin hojii godhuu barbaadna. Yeroo gabaabaa keessatti waajjirri akka nu mijatu nama qofa nu ergita. Waajjira nu ijaarrata waajjira kan uummataati. Kan qeerrooti. Qaama namaa qofa barbaadna. Nama tokkummaa uummata keenyaa kana kan gargar jiru kana walitti deebisee ilaalcha gargar akka nu hin baane itti fufiinsa qabsoo Oromoo kanaaf nama nu dura deemuu barbaadna. Jilli keessa yookiin namni keessa tokko akka ramaddiitti asitti nu ergitanii yeroo yeroo akka nu barsiisaa deemnu. Kana yeroo torbaan hin caalle keessa goona. Yeroo torbaan hin caalle keessatti kana goona isin karaa waan waajjiraa sana qindeeffadhaa irratti hojjedhaa. Nama immoo yeroo gabaabaa keessatti akka ramannee waliin isinis harka wal qabattanii dhaaba keessanii wajjin waan danda'amu gootan abdii qabna. Fayyaa ta'a kanaaf Asgeenyerre akkuma taane taane asgeenyemi abaawoon teenyaas dhufteemi eenyu jennee karaarra dhumne aanuu dhufani jenneetimi abbaan biyyaa biyya galu qaba har'arraa eegallee qaama adda bilisummaa Oromootii wajjin hojjechuu qabna. Ifama wajjin hunda keessanuu kaniin isin galatoonfadhu warri deeggarsa naa gootanii fi naan godhin kan du'aa naa gootan illeen hedduu galatooma. Wayyaa illee qulqullaa'uu fayyuullee baadhu wayyaa asirra ga'eetiin jira kanuma isin agarsiisuu barbaadeeti. Yaa Oromootii egaa kaleessa alaabaa tana laalle huccuu keessa kaanee yaa'uuni turre irratti tufamuu turre har'a alhamdulillah yaa rabbiin isii bira nu dhaabee isiis bira dhaabee itti gammanne gammachuun kiyya kanaa waliin hafe. Jaalawwan keenya kan qeerootii fi kan woboodhaa kaleessa gaara keessatti lubbuu isaanii kannanii fi dheengadda calanqoorra lubbuu isaanii kannan irraa eegalee qeerroon hunda isaaniitiifuu gammachuun irraa tun rabbii isaanii naa ga'uun jira. Qeerrootii yoo hundaafuu hafuura deebisu hedduu waan deebi'e. Devi la chupa
Habibi warrofiyanun jirenya jirachuni babaredani bulufi barnota barachuni bilisumma boda jenne dirreka soti malle dalidu finira kamu kabrumanu radare injagurana karabira kasadu mebale ni tumura bakaduri mi bakabruma bagadi atako bilisumma Fitilani jagabruma wajuma manamane kakube kanisi dame akumwali gagane nutiti manake tani fitamba sukti gamne amakuya bilisumma lolukane gotomne injakurana kungarabira kasadu megale ni tumura pagaduri ni bangabruma bagadi atako bilisumma Garatu damidu dawi bajisani olkamne turresani gantararan nuti sirrara banne fuldura tarkafatimna kayo salirranale galma keenya ni tumura dinawanu dandale ijarurana kungarabira kasadu megale ni tumura bagadurimi bagabruma bagadi atako bilisumma shamarran mani keenya manatti nu lambifne umrinis nu langesse qabsoo nu hin hanqifne kunoo qabsoo irra jirra qawwee qabne hidhanne waamicha oromiyaatiin deebilaachuu goomanne injarrurana kun gara biraa qabsoo meeqalee ni tumurra bagadurimi bagabruma bagadi ateko bilisumma Ashama kam jirtu warraa'u guddina martuu kan bahaa kan dhihaa kaabaa kibbaa dhuftu
barataan kolleejjiif kan kaasa barattu kan eebba geessaniif kan xiqqoo sinaftu warra xiqqaaf guddaan misoomatti kaatu warra daldalatu qalmaan barsiifatu warra reer isaanii ji'a ji'aan dhaltu warra lafa qotu warra barbaree qotu dhugaa isin yaadee salantaa ho'utu hunda harka fuudhee ashamaa akkam jirtu ashama akkam jirtan indalan miitiyyaa kan olii kan gadii keessummaa farra biyyaa magaalaa tanaa fi kan dhuftan baadiyyaa barsiisota abbaa koo barataa akka kiyyaa nagaa jirtu hundi qeerroof qarreen biyyaa waaqa magaalatu anis nagaa kiyyaa waboo kootti dhufaarra guyyaan kiyyaa fedhinin callisa yoon fedhes ni niyyaa asiin hanga samitti waboo abbaan biyyaa Kana dhufee bookoo bagajaa wal garree waggaa bara dheeraaf wal deebachaa turre maqaa abaa'ootiin nus miidhamaa turre kabalaa fi dhiittoo alagaan nuuf hire manni haala kaa'u kan lubbuudhaan tare. Foon tokko irraa waaqni iddaan nu hire osoo wal dheebunnu biyya biyyan turre yoo waboon dubbanne eenyuun dubbadare jecha kana duraan nan sodaadhaan ture waboon jaarra qubeeta taraare. Waboon jedharra qubeeta taraare kaleen har'aa miti eenyu sodaadhare. Duris abaa'ootu qabsoo sabaa kaase elemoo qilxuufaatu qabsoo lafaa kaase gootawwan jalanqotu qabsoo lafaa kaase gootawwan baaletu qabsoo lafaa baase miniliktu cabsee lafeeniifa baase harmee harma muree gootawwan kolaase waan akaa konimtatu dhageesse. Waan akka konimtatu dhageesse waan akka konimtoo way gurra si geesse kan inni kun mulqee kaan itti nu laatu waraabee saamaa guyyaa yoosee nyaatu nyaatee yoo nu quufu garaa ittiin baase nutus dhumuu dinnaan fitee barbadeesse fakkaataa ilma isaa dargiif nu dabarse. Dargiin dabaree isaa kutata wayyeesse kan shibbir jedhee dargaggoo mancaase ummata biyyattii walakkaan xiqqeesse. Hooma waraabessaa yoosee wal yokkisee bahaa dhihaa kaabaa kibba wal gumsiisee ajaa'iba rabbiin bara san buuse argaadhaan gabaabsee oduudhaan murteesse waraaboo maal na godhe natuuf nyaachise kan hin balbalatoo osoo hin cufin dhiise. Waraaboo maal na godhe natuuf nyaachise kan hin balbalatoo osoo hin cufin dhiise waraaboo seenee yoo mo'aata kan bise dhaltii nyaatee waatii mana warrachiise sangaa nyaatee maasii badaana dhaamchise dhalatan too nyaatee fitee dhabamsiise. Asuma billigatti fakkeenyaaf yoon kaase walgahii yaammatee rasaasatti roobse duguuggaa sanyii jilmaan dhabamsiise odaa dhiigaan garree kara bittiin baase. Asuma billiga siinatti fakkeenyaaf yoon kaase. Asuma siinatti fakkeenyaaf yoon kaase walgahii yaammatee rasaasatti roobse lubbuun onneeqaa jilmaan dhabamsiise duguuggii sanyii jilmaa dhabamsiise odaa dhiigaan garree kara bittiin baase torban samii gubbaa mootichi jiraate hamtuu fi toltuu yoom jala dhokate qabsoo jajjabeetiin har'a seenaa taate. Waboo jajjabeekoo dukkana gurraacha keessatti fadii laaltanii wareegama qaalii aasaa kafaltanii osoo har'a eegee limoo qilxuufaanii osoo har'a argee taaddee birruufaanii. Usumayyoo beebbisaan osoo wal jedhanii maaluma jedhan laata osoo har'a arganii maaluma jedhan laata osoo har'a arganii walirraa walitti dabarsa dhaloonni isaan yoo du'anis hinduu seenaanii. Baga dhuftan waboo baay'ee siyyaanne waboon hin jiru jedhanii garaan nun gubanne warri durnichi gomma maas hin baane kunoo kana jeetin garsiisa amma maas hin dhufne. Haanaa dhufu waboo baay'ee siyyaanne waggaa bara dheeraaf hin deemachaa turre warri durnichi gomma maas hin baane waboon kana jedheetin garsiisa amma maas hin dhufne. Ani kanan jedhu sababa abaa'ootiin uleen durnuudhaan eessatti dhokate jarani har'a eessa seeni. Wabooko iddoo qabsoo kalee har'as hin daganne gammoojjii hawwii guddinaa kaleessa sokkoone jaaljuukii bareentuu asitti hin nyaatamne jaalleen jisoo waa beenu asitti hin dhabne.
Waboo jajjabeekoo iddoo seenaa kalee har'a sin daganne hawwi guddina gammoojjii kalee san sochoone sakattee gadarra saalaa meelan hin dhaabbanne jaaljuukii bareentoo asitti hin nyaatamne jaalleenjisoof waboo darasatti hin dhabne. Jaalleenjisoof waboo darasatti hin dhabne. Jaalleenjisoof waboo darasatti hin dhabne. Hana waboo jajjabeekoo harka isin bakka teenyu kaane harka isin fuune waboo jajjabeekoo hana dhufu jenne. Walin gaafachiisu qeerroo koo walin gaafachiisu barri maal fakkaata hanguma humnaatiin hunduu tattaafata kan har'an eegintuu garaa nama nyaata warra wareegameef galchuudhaaf galata bara dukkaneessaa meeqa dabarsine doorsisaaf reebicha firraa lafa goone waa baay'ee miidhamnu sabjuu dhugooffanne baga gammaddan qeerroo koo baguma gammanne wama jennu. Harmeen Oromiyaa bakka kufteen kaane sabni bal'aan abdii isin irratti hin ganne beekaaf wallaalaa hojiin keen dinqine galma dhugaa ijaaruuf galma sobaan diigne shoroo keessaa jiran abbaa biyyaan taane duufi hidhmuun ittiin hin cubsine sheekni kun salafa kun kawaariyaadha inni kun hanniyya inni kun arsiidha yookiin kun saalaf sakattee dhufe kun asuma bu'iidha inni kun inni kun harargee inni kun shawaadha jedhee kan nu qoodu kijibduu hattuudha. Booranaaf bareento Oromoon tokkodha Daawidii fi Lammaa walii obbolaadha. Inni kun salafa kun hawaariyaadha inni kun harargee inni kun arsiidha yookiin kun garjeedha kun sun gaadullaadha kun saalarraa dhufe kun maalloodha jedhee Daawidii fi Lammaa waliif obbolaadha kan tokkummaan feene kabalaa isaa itti holla. Adawwiin Oromoo adawwiin Qomooko adawwiin Waboo adawwiin Abiyyi Wayyaanee fi Jinnii waan kana fakkaata qilee akkooman hoyyatuun disii harshin daaraa bubbeen footo godhi bittin mataan isii kashamijji isiitti jin arrabni isii gartama foorri itti gartan irkaan soddomanuu bakka irraa dirgin harki bitaa mirgaa tokkotti irraa gartan kan nu diiguuf yaaduu isan tolle faalkaa mataa waliin dhahee godhi dakkaan dakkaa nurratti nan bisin murruk bakka dakkaa. Ijoollee keenya qeerroo Waboo galmi keenya fagoodha jalqabuunis qaata mee rabbinuuf kadhaa ilmaan Oromoota akka bira geenyuuf gaaf tokko mul'ata maqaan koo Boorsaa yookiin Abbaa Siitaa qallaa akka bofaa yookiin akka citaa gadhiisan lixa harkina sanniin citaa hadaraa lammii koo jabeessaa barnoota gabaabsee waa'een koos kanuma fakkaata asuma kan baasa hojiinis barata gabaabsee waa'een koos kanuma fakkaata galatooma isinin jaalladha warra hawwii guddina. Barata Boorsaa Diyan Barata bakka Rabbi Agadu waa'ee isaa Walalaan diilee mata dureensi waa'ee bilisummaa Oromooti dhiinni Oromoo rafatti dhangala'ee falma dhaamee har'a carraan kee taa'e Oromiyaa biyyatti jaalalistu albuudaa fi siqaanis badhaatu tanarrattuu addunyaan kabajamtu Oromiyaa balloo biyya abbaa kiyyaa biyya haadha kiyyaa eenyuun na gaafata anaaf handuraa kiyya alaabaa Oromoo mukarra laalladhu ilmaan Oromoo ta'a hiriiraan daawwadhu bara 2010 funyoorra raafamne akka lubbuu lukkuu ablee wareegamne wabootoo yaa abbaan biyyaanumaa jabaadhaani moona tokkollee nun caalu jabaadhaani moona calongoo lolaadhaa yaa biyya seenaadhaa yaa biyya goototaa keenyaa mee yaada duuka kaba kabaareefaadha isa qofaa miti hayyootan beekamoodha harkoota gabrummaa asirraa lafa keenya jabaadhaa yaa obookoo jabaadhaa yaa abaa'ookoo yaa oromookoo ingiliffaa jechuun barnoota kooti kan nu barsiisan barsiisota kooti dukkana irra kuttanii mee takka yaadadha Oromoo yaa saba guddichaa callisteen na laaltu kan Oromoo marti osoo dararamuu xiqqaa guddaan keenya osoo taa'uu deemee osoo dhaabbuu deemee achi nyaachistuu qeerroof qarree kiyya eessaan narraa usaa yaa Oromootiyya
eenyu sodaachiftan qaangee ibiddaatiin barnuti Oromoon jabinaan tokkummaa ejersuma jaallaa jabinaan tokkummaa ejersuma jaallaa. Ayyoo fi abboonis gabrummaadhaan turtanii mee yaadadhaa waan irraa as kuttanii mee yaadadhaa waan irraa as kuttanii. Oromiyaa barii barsiifadhu wallaala mancaasuuf mudhii kee hidhadhu bakka abboon jiru gabrummaan nu fide bakka ayyoon jirtu gabrummaan nu fide aduu takka addiite naaf bariite aduu takka addiite naaf bariite. Achiin Oromiyaa ajiitu magariitu kan ilmaan ishii irratti daraaru kan isiinis kan irraa nyaatu gantuudha. Oromiyaan sun goota malee namaaf hin gabroomtu. Haadhatoo Oromiyaa biyya haadha masnoo bishaanii nu kaasaa yaa saba keenya daraaraa biqila keenya nu kaasaa yaa saba keenya daraaraa biqila keenya. Lammii koo Oromoo meena dhageeffadhu waan an sitti himu tokkummaan jabaadhu tokko inuu hin dhaadu abbaan biyyaa nu baga nuu dhuftanii keessummoonni keenya xiqqaan nuuf teessanii guddaan nuuf teessanii haadhaaf abbaan keenya obboleewwan keenya gammannee gammadaa har'a guyyaan keenya gammannee gammadaa har'a guyyaan keenya. Mee yaadannu seenaa abaa keenya gaaratti ari'amaa bineensa nyaachisaa hidhaa qaallittiitiin galataan galfadhaa har'a wal arguudhaaf galataan galfadhaa har'a wal arguudhaaf seenaa irra kuttan mee takka yaadadhaa. Yaa ayyoo fi abboon keenyaas gabrummaadhaan turanii gaafa sirna dargii qabaataan baratee hiyyeessi dadhabee galee akaafate ganama bariidhaan kaanii qorri sammuu lixuu galgala gufuun miila lixuu kaanii qooshaa nu daakkisu amma suni hafee nuusi gabroonfatu amma suni hafee nuusi gabroonfatu. Miidiyaa qabattee guyyoo odeessita qabeenya Oromoo bosona gubataa yaa abbaa taayitaa maaf jalliftee ilaalta oduu biraa dhiisii addunyaa iyyadhu abiddi nu gubuu daaraa ta'aa jirra ijji mimmaanii lafeen dhiiga boonye ijji mimmaanii lafeen dhiiga boonye. Qeerroof qarreen kiyyaa sumaan keessaa baanee galatoomaa yaa obboleewwan kiyya barannee barsiifnaa har'a lammii kiyya barannee barsiifnaa har'a lammii kiyya. Sumaalee ta'anii har'a lammii kiyya nu baqachiisuudhaaf warra nuti jiraachifnu warra abbaa gara abaa baradheetiin barsiisaa ilillii barnootaanii misoomsa wallaalaa fi beelaan dhabamsiisa wallaalaa fi beelaan dhabamsiisa. Calanqoo lolaadhaa yaa biyya seenaadhaa calanqoo lolaadhaa yaa biyya seenaadhaa achitti argamti lafeen saba kootii ganaadhaaf nuu taati ilmaan Oromootiif ganaadhaaf nuu taati ilmaan Oromootiif. Osoo nyaatu osoo dhuguu jireenya qananii osoo jiraatu akkamiin dagattu akkamiin nuyitu hidhaa qaallittiitiin jireenya ifa aduu arguudhaaf baay'ee hawwineeti woboo kiyyaa abaa'oo kiyya akkamiin dagattu lammii koo Oromoo kanaan siimuu na dhageeffadhu waan na dhageeffattaniif galatooma. Hamilee kannaaf hamilee abaa'orraa jaalatoomsaan ijoollee Harargeedhaatii ilma Haramaatii qabsoo keessa umrii isaa daa'imummaarraa nama turee goota Oromiyaan qabdu keessaa tokko as jira. Araarsoo biqilaa biyyoos jira boole. Araarsoo biqilaa biyyoos jira. Dhiifama. Ishee. Okay, jaal araarsoo biqilaadhaa dhaamsaa dabarsanii. Kabajamoota barattoota keenya, kabajamoota hayyoota keenya, akkasumatti gaafatamtoota hojiilee garaagaraa kan godina baa hundi keessanuu baga guyyaa kana geessan isiniin jaa. Akkuma reemuun tanaa jaallan obboleeyyan kiyya bakka haala adda addaa keessatti waan dabre isinii kaasanitti ta duraa ummata tokko wanni jiruuf jireenya isaa jijjiiru guddaan barnoota. Barnoota malee wanni tokkollee jijjiiramuu hin danda'u. Addi bilisummaa Oromoo qabsoo gaggeessaa ture keessatti ummanni keenya tokkummaa isaa jabeeffatu madditti barnootaan guddachuudha jechuudha. Kunis maaliif warri nu gabroonfate jalqaba yeroo nu gabroonfatanitti waa afur gurguddaan irratti hojjetan. Haduraa tokkummaa keenya diigan. Kan lammaffaa
wallaalatti nu hambisan. Agartanii tokkummaan diigamnaan wallaalatti hafnaan nu hiyyoomsan. Agartanii kaan ammoo maali nu sodaachisanii jechuu harkaa fi miila nu muranii. Arraan tana san hundaa'u jijjiirree kanarra gahuun waan guddaadha. Yeroo qabsoo kana jalqabnu keessattuu karaa godina bahaatiin jaalalamoo qilxuufaan jalqabanii jaarraa abbaa gadaafaanis itti fufanii isaan irraa fudhanii nutis jaarraa abbaa gadaafaatti aannee waan isaan irratti wareegaman irraa fuudhuu keenyaaf hambaa qabsoo taanee arraan tanas geenye kun ammoo guddaan aboonsa jeetiin ilaalaa jechuudha. Kanuma waliin akkuma re'uun tana kee kutaan bahaa Harargeen gadaameessa qabsooti kana namni hundinuu ni beekaa jechuudha. Anis ijoollummaadhaan qabsoo kana jalqabee dhalootaan naannoo kana ta'uun kiyyaa guddaan itti boona isiniinis ni boona jechuudha. Wanni kanarratti dabarfachuu barbaannu har'a haala jijjiiramaa keessa jirra. Bu'aa bahii hedduu keessa dabarree qabsoon bilisummaa Oromoodhaa sadarkaa kana gahuun akkanumatti kan dhufee miti. Qeerroo fi qarree keenyaatti wareegame, hayyoota keenyaatti wareegame, gootota keenyaatti wareegame, biyya keessaa fi alatti kan qabsoo jijjiirama kana keessa qooda fudhatin hin jiru. Fuula duratti harkaanfatu qabnaa jenna. Addi bilisummaa Oromoo fi garsiifna tokkummaadhaanii kan akkasitti nu gaddaa. Hundi keenya ilmaan Oromoodhaati waa tokkollee nu gidduu hin jiru. Waa hunda waliin hojjennee fayyaa taasisu hin jenne. Warri kaleessa nu gabroonfate kophaa isaanii dhaabbataniiti miti. Biyyi kana waliin cabsaa turanii san jijjiiramee jira jenna. Ammaan booda rakkinni gosa fedhaa jiraate keenyeetu waliin marannee furanna malee abbaan fedhe waliin nu cabsuu hin danda'u. Inni kun seenaa ta'ee hafuu qaba jenna jechuudha. Wanni deemnuufis waan tokkicha Oromiyaadhaa fi uummata Oromoodhaa fi namni bilisummaan Oromoodhaan quubsine wanni isa quubsaa hin jiru. Nuti kanarratti tokkummaa waliin hojjenna. Kanaaf dhaamsi qabnu kanuma barnoota jabaadhaa hayyoonni keenyalleen fakkeenya gaarii nu taatanii kutaaleen Oromiyaa hundinuu akka fakkeenya naannoo Calanqoo kana fudhatu asumaan yaadachiifnaa galatoomaa jabaadhaa isin hin jenna. Araarsoo biqilaa hangafa qabsoodhaati. Baay'ee galateeffannaa. Dhalataa asiitimmaas wanni isaan lachuu ijoollee asiiti. Harargeen bakka itti wareegamin bakka itti hin kufin hin jiru dantaa Oromoodhaatiif. Ka barreeffamaan qabsaa'aa jiru Abdurashiid immoo Abdurashiid Abdurrahmaan qabsaa'aadhaa. Wajji guddannee hayyuudha afaan Oromootiin osoo biyya keessa hin jirre biyya alaa taa'ee kitaaba 7 afaan Oromootiin barreessee jira. Har'a inninis asin nu jidduu argama. Naa wajji dhufee akka carraadhaa kitaaban qabu kana keessaa sagantaa kana eegaan dhaga'ee jee waan qoodu ka qabu natti fakkaata. Akkanumatti dhufee ka deemu natti hin fakkaatu. Abdurashiid mee maal jetta kitaaba kee kana Calanqoo akkatti fayyadamu maal nu gargaarta achitti immoo bakka bu'aa biyyaa taatee kitaaba walitti qabuudhaan mana barnoota kanaaf maal goota Abdurashiid hot Kaanaadaa dhufee mee simadhaa galatooma
hundi keessanuu obboleeyyan keenya warri qophii sana qopheessitan akkasumatti illee warri arjoomaan haala kana miidheessitan dabalee xiqqaa fi guddaan keessan lama gadiin isin jaa galatooma asitti argamuu keessaniif ani bara 41 duraan biyyarraa bahe isin keessaan umriin 40 olii jira warri 40 amata 40 ol ni takkan namoonni umriin bara 41 biyyaa bahe haa ta'u malee ani biyyaa bahullee biitina keessaan baane eegaan biyyaa bahe haala biyyaa hordofuun takkaan dhiifne san dura waniin ibsuu barbaadu bara 45 ni gaana fakkaata anaa fi Muhammad Ahmad ka wal barree obboleessa kiyya hin beeku yoo inni yaadate kulaa torba waliin barachuu turre taraa duraati yeroo sanitti gaafa guyyaa abbootii jaamee amatuu manni badootaa kabajuu jira san keessatti aadaa Oromoo agarsiisaa jaamne haraga nutti maramee inni dubartii tahee ani dardara tahee lakki inni dardara tahee ani dubra tahee waliin shaggooyyee bu'uu turre lama lamaan nama lama qofaan mana barnootaa keessa turre san booda kuni mana barnootaa Raas Mokonnin turre achi booda high school ani Madaalamiin ture inni achuma ture yeroo san keessatti bara 1975 akka faranjitti lakkaa'u jira keessa irraanfadheeti yeroo sanitti barattoota mana barnoota high school san keessatti nama 13-14 ture ilmaan Oromoo nama 800 ol keessaa barattoota 800 ol keessaa naannoo adda addaarraa Oborraarraa Gaara Mul'ataarraa karaa Jaarsoorraa ijoolleen Oromoo nama 12-13 ture arra san keessa dabarree ilmaan Oromoo miliyoonaan kumaatamaan yuunivarsiitiitti eebbifamaa high school nuufis kabajaadha haa ta'u malee akkasuma wajjin sadarkaan afaan Oromoo irra jiru akka silaa barbaachisu miti dhugaadha kitaabban faranjii dhufee jira illee irraa gammachuun qaba xiyyeeffannaan afaan Oromootiif kan lamaan guyyatti bahuu hin qabne inni kun nuuf du'a afaan Oromootiif xiyyeeffannaa kan nu qabna wanneen guddaa godhaa turanii kitaabban 4-5 barreesse tokko dheengee jaamaa ka duraa walaloota afaan Oromootii walaloota hedduun barreessuu ture Muhammad waliin turre isaa wajjin takkaan isinii jaamee gabaabatti reefu gaa walaloo obboleeyyan ijoolleen teenya walaloota jaan hedduun hin hafe akkuma Muhammaditti ani nama walaloo waggaa 12tti afaan Amaaraatiin barreessuu jalqabe gaafaan afaan Oromootiin barreessuu jalqabe dura afaan Amaaraatiin katabee jijjiire san booda Oromiyaa irraan tana mana amnu tana amata 41 dura walaloodhaan baasee biyya alaatti itti wallifamtee isiniif hin jaa nu biyya ni qabnaa biyya caaltu haadha jeena kumaa Oromiyaa qoftu araddaa boqqolloo daggala bunneeni baddaa midhaan dansaa raaree dheedalooni biyya deemaa dhadhaa bishaan si aannanii nu biyya ni qabnaa biyya suuraa raammisoo ja'a seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaati caba calanqoo durarraa kaasee hamma bara 1978 akka lakkoofsa faranjiitti seenaa naannoo kanatti godhamte ilmaan Oromoo warra qabsoof wareegaman haala ba'aa bu'ii qabsoo bilisummaa tan naannoo kanatti argamte asoosamaan seenaa dhugaa barreesseetiin jira as jira kan lamadaa keessatti aanee dhufe huursoo jaama raammis irraa huursoo namni beekne hin jiru isillee gariin ijoolleedha ammoo raammis irraa huursoo qabsuma raammisoo keessatti ibsame bara 1978 irraa kaasee hamma
kudha sagaltamii shan haala rakkoo uummata ilmaan Oromoo irra ga'e sababaa qabsoo bilisummaatiif sababaa Oromoo ta'uu qofaaf sababaa afaan Oromoo dubbachuutiif aadaa Oromoo uffachuuf Oromoo ta'uudhaaf ilmaan Oromoo mana hidhaa Hursoo fi Kabiraa keessatti warra wareegaman maqaa isaaniitis akkasii ni galtan seenaanis ni jira kanaanis ni fide kan sadaffaa mijuu jaama mijuun furaa jechoota afaan Oromooti dikshiinarii afaan Oromooti jechoota 30 jechoota Oromoo afaan Oromoo Oromoodhaan xiyyeeffannaa guddaa kennuuf qabdan afaan Oromoo ni beekna jechuun gaafa kana dubbistan agartan akkam beekna jechoonni afaan Oromoo jechoonni isaa cirracha. Kitaabban sadeen kana hoggaan dhufu tokko isin sana jeen dhufee hoggaan dhufee gattaa uumee wanni kun waan ta'e hoggaan kana faarke egaa onni na dhaabbachuu geesse. Kanaaf hamma tokko hammaan firiyaas jira makiinaa keessa jira maammatii wajji dhufne edalatti hime calanqoo qophii jira jennaan calanqoo qophiin jiraatee ani akkamittiin adaree ta'a jeetii waliin dhufe ulfaadhaa kitaabban hangaa fide isiniif hin kenna galatooma. Karaa dhuftu immoo afaan Oromoo kana caalaa guddatee arguudhaaf abdiin qaba keessaa isin biratti kudhan.